sagalee dabarte keessatti sagalee gabaabduu fi dheertuu keessatti jalqaba sagalee gabaabduu qubee takkarraa ijaaramtu jennee eegalle. Qubee lamarraa qubee sadiirraa jennee eegalle. Gabaabduu laaftuun qubee takka dubbifamaa tokkoon jee gabaabduun dubbachiiftu takka jenne. Sagalee tana sagalee laaftuu ka jennuun kun sagalee qubee takkarraa sagalee laaftuu qubee takkarraa eegal jalqabdu yookaan qubee takkarraa ijaaramtu hin qabnu. Sagalee laaftuu qubee takkarraa ijaaramtu hin qabnu. Sababni dubbachiiftuutu sagalee kana malee dubbifamaan sagalee hin qabnu. Kanaafuu waan kana ta'eef hajennu kun sagaleen qabu waan kana ta'eef jecha sagaleen laaftuun qubee takkarraa ijaaramtu. Sagaleen gabaabduun ammoo qubee takkarraa ijaaramti. Maaliif dubbachiiftuu irratti xiyyeeffanne jenna. Ifaa kuni bira dabarraa. Egaa sagaleen laaftuun qubee takkarraa hin eegaltuu hin ijaaramtuu. Sababni dubbifamaan tokko kophaa isaatti sagalee waan hin qabneef. Maal laallaa sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu. Qubee lamarraa ijaaruu eegallaa. Sagalee laaftuu qubee lama irraa ijaaramtu. Sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu. Egaa sagaleen laaftuun qubee lamarraa ijaaramtu tajennu tun qubeen lameen dhiiraa fi dhalaa ta'uu qabdi. Jechuun faallaa walii ta'uu qabdi. Sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu. Kunis korniyaa dhalaatii fi dhiiraa yookaan female and male gender. Korniyaa raayige. Yookaan akka maarifaatti seet fi tabaat innis xootaa ka jennu yookaan wan seet ka jennu san. Kanaafuu egaa afaan Amaaraatis tabaat jechuun dhiiraa innis jechuun dhalaadhaa riisii gaariidha. Korniyaa isaaniif baasate kan xiyyaafuu xiqqittiin akka. Ayyee kanaafuu wani ta'uu qabdu qubeen lameen takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi. Takka ammaas dubbifamaa ta'uu qabdi. Laaftuu. Sagalee laaftuun. Laaffeenya kana wanni irra deebinu waliin madaalaa deemnee boota. Hujii isiniif kanaa, hujii gareetii isiniif kanaa, hujii dhuunfaatii isiniif kanaa, hujii manaatis hujii akkuma huruufaa sanitti isinii kan xiyyeeffannaan jala deema. Maaliif isinii galee mongallee hubatnee eegas booda jechatti kana isiniin dibneef. Qubeen sagalee laaftuu jechuudhaaf. Sagalee takka laaftuu jechuudhaaf. Dubbifamaa tokko kophaasaa takka sagalee dura takka jidduu takka booda argamuu qaba jenna. Laaftuu wanni jennuun dubbifamaa takka jechuudha. Laaftuu jechuun akkuma gabaabduu oguu jenne dubbachiiftu takka jechuutti hiikaa kannetti arraas laaftuu jechuun dubbifamaa tokko kophaasaa jechuudha. Ayyee kanaafuu sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu qubeen lameen takka dubbifamaa ta'uu qabdi, takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi. Akkaataa lamatti harkina. Isaanis akkaataan duraa akkaataa lamatti harkina sagalee laaftuu qubee lamarraa ijaaramtu. Akkaataan duraa dubbachiiftuun takka duraan dhuftee dubbifamaan tokko boodaan dhufee sagalee laaftuu. Sagalee laaftuu nu kanneeti. Irraan deebi'aa. Sagaleen laaftuun qubee lamarraa ijaaramtu qubeen lachuu gosta akka ta'uu hin qabdu. Qubeen lachuu dubbachiiftuu yoo taate hin ta'u. Qubeen lachuu dubbifamaa yoo ta'es hin ta'u. Maaliif laaffeenya irra jira. Kanaafuu laaftuu kan irratti xiyyeeffannoo dubbifamaadha. Dubbifamaa tokko jechuudha. Kanaafuu akkaataa lamatti harkinaa sagalee
qubee lamarraa ijaaramtu qubeen takka dubbachiiftuu ta'uu qabdi qubeen takka dubbifamaa ta'uu qabdi ayyee dubbachiiftuu takkaa fi dubbifamaa takkoon jee kana jechuun sagaleen ilmoo yoo taate sagaleen laaftuu kan jennuun ilmoo yoo taate dubbachiiftuun takka aayoon fudhadhee ida'uu tuni dubartiidha yookaan dhiiraa jennu dhiira dubbifamaa saa yoo fudhannee dubartiidha gurbaan tokko intala takka yoo fuudhe ilmoon dhalan jechuun ilmoo sammaa jennaan maqaa as jennee yoo yaamne sagalee kana nu kannan dubbachiiftuu takka ida'uu dubbifamaa takka walitti sagalee laaftuu nu kaniti sagaleen tun laafteenyisi maalirratti xiyyeeffanne saa kanarratti xiyyeeffanne sagaleen tun saa kanarratti xiyyeeffanne kana kun dubbadee waan biraatti yaadachuu qabdanii waan biraatti yaadachuu qabdan ayyee waan kanaa wajji wal madaalaa deemu dubbachiiftuun takkaa dura jira dubbifamaa takkaa boodaan jira a ida'uu saa walitti as jenneen as sagalee as jettuun nu kanniti sagaleen tun sagalee boodatti laaftuuti sagalee laaftuu gara boodaan laaffattu irraan deebi'a sagaleen fakkeenyaaf katabetuun barreessituun sagalee laaftuu gara boodaatti laaffattu hiikni isaa sagalee dubbifamaa takko sagalee qubee lama irraa ijaaramtu tan dubbifamaan tokko dubbachiiftuu duubaan jiru jechuudha. Gama duubaatti laaffattee kun jennu dubbifamaan tokko dubbachiiftuu takkatti aaneeti jiraa jechuudha. Sagalee asirraa wayin gaafadhaa. Nattiin bilbilan ta'u dudarsiiraan jira. Ayyee waan isin gaafadhu sagalee qubee lamarraa ijaaramtu tana waa lamaan as keessa kan baranne keessaa waa lamaan arga naaf barreessitan sagaleen tun aan duraan jira saan boodaan jira sagaleen tun sagalee qubee lamarraa ijaaramtu tam akka amma laalletti sagalee gabaabduu gara sagalee laaftuu gara boodaan laaffattu ammallee dubbachiiftuu kanarratti xiyyeeffadhaatii naa deebisa. Yaadadhaa. Sheekha. Sagaleen dubbachiiftuu bakka qabdu maal jenneen? Barnoota irraa keessatti sagaleen aa fi isaan tun oguu walii daane sagalee laaftuu. Dubbachiiftuu takka qabdu. Dubbachiiftuu takka qabdu maal jennaan amma dura kabarannee jiru. Sagaleedhaan maal jennaan? Sagalee tana keessatti dubbachiiftuun tokko duraan yoo dhufe maal sagaleen tun gabaabdu moo dheertu moo maal jennaan qooda san gabaabdu ayyee maashaallah egaa sagaleen tun waan inni jechuu barbaadee jira maashaallah barreessu jiranii maashaallah ab sirriidhaa mee barreessa qashee kata biraa fakkeenya kanaan sa'aan jecha Adam Muhammad sa'a jechuun jecha maashaallah sagalee gabaabduu kan rabbii caala maashaallah jabaattan makkiddaa maal deebiste sheekha duraan deebisee itti makkiddaan deebisaa kaan deebiste malee waa lamaan maashaallah waa lama as keessaa qabnaa. Egaa akka isiniif galu akka qaceellootti isiniif galu kan duraanis akka yaadachaa deemtaniif wal madaalchisaa deemna maashaallah wal madaalchisaa deemna walii gallee ol sirriidhaa an fakkeenyaaf kan hasadiitu kun kan rabbiitu caalaa kan sagalee qubee sadiitii nu dura kuttee